garbittiin gargaarsa argattee majii dhoskiteedha. Silayyuu nutu jechuudha mana ijaaree olii gad deemee dadhabee kaan biyya Arabaa deemee kaan biyya idduma ta'e dadhaqee baay'inaan jechuudha biyya Arabaa deemanii ijoolleen keenya mana itti ijaaran. Jaarsa warri qaban haa ta'u jaarsa warri qaban mana itti ijaaranii yoo hin qaban ta'e immoo ijaaranii mana qabu waan hundumaa qabu gaa'illi immoo gabaqa waan hin oolle heerumni waan hin oolle waan ta'eef hin heerumu eessa dhaqama mana mashiitti haa galama mana qabdi waan ta'eef mana kan biraan godha intini hin jedhamu. Kanaafuu warri biyya kanaa jechuudha. Namoonni tokko immoo kana ilaalaniitu haala kanaan ilaalanii ani mana ijaaree ani silaa dhiiramni kan mana ijaaru nutu foggisoo godhe malee dhiiramni kan mana ijaaree fuudha. Mana ijaaruu bichaadha dhiirri waan hundumaa kan danda'u indaam durdurimmaa dubartiyyuutti kan itti geetu kan itti maal godhu ofiisaa miilaan itti geexee fuudhee mana isaas kan jiraachifatu qofforee ta'ee. Aramee ta'ee hojjetee ta'ee bitee gurguree daldalee isatu mana isaa jiraachifata. Amma garuu xinnoo wantiniidhas teekinooloojiis ta'ee waan hundumaayyuu ta'ee baay'inaan shamarran keenya immoo biyyaa godaananii biyya namaa deemanii humna isaanii ijoollummaa fixanii waan hundumaa jechuun bakka erga deemanii waan barbaachisu tokko guuttatanii. Yeroo as deebi'an irrumatti dhufee jechuudha akka jira ija nyaataan kun jechuudha. Booyyee nama nyaataan kun jechuudha. Jiraan jechuudha. Fayyaan nama nyaatu kun kan akkasaa kuni viidiyoo argitanitu viidiyoon waraabee dhaqee jechuudha. Mana koo akkas sirreeffadhe maal godhure akkasti sirreesseen ture achii maal taata uree abbaate ture. Akkasti fayyoo faana keessa jiraachuuf bareechitee turte hojjettee turte. Bara meeqa hojjette laata bara meeqa hojjedhe halkan guyyaa walitti dura maan hojjenne reesh otoo anan fuudhin dura mommaa lafa bittee manan ijaarre otoo haqimiisaa qabaatte. Yeroo tokko bakka waan ma'aan kee jechuun anis atis abbaa manaa fi manaa tokkumadha jedhanii erga bakka ijoollee keessattuu ijoollee fa'aa erga walitti godhatanii garaagarummaa maalii jira haadha manaanis abbaa manaanis tokkuma bakka tokkuma akka seeraattu ammayyuu boriyyuu tokkumadha baay'ee haadha manaa fi abbaa manaa tokkumadha akka kamittuu tokkumadha garuu jedhamee yaadama gaafa wayimmoo adda garaagaradha gaafa wayi gaafa akka har'a fa'aanarra wanti ga'e kuni haadha manaa fi abbaa manaa lamadha malee tokko miti garaagaradha. Tokko jedhanii shamarran yaadanii dubartoonnis yaadanii waan hundumaayyuu baqa dhiirarraa bareedatti gaafatamummaa dhiiraa kennu yaa dhiironnis jalatti jechuun qabeenyaan kee haa ta'uyyuu malee jala yoo deeman hamileen isaanii hin tuqamaa abbaa manummaan isaanii akka waan irraa fuudhamee irraa mulqame wayiitti yaadu waan ta'eef olaantummaa fuutee irti kennita kanuma qabeenyuma kee irratti jechuudha akka koo dayyuus sammuu dhuufee jechuudha. Innaa qabeenya fuuteetti kennita olaantummaa fuutee kennitaa fi bakka innaa hojjetu innaa haa deddeebi'u innaa haa ijaaru inni haa bitu inni haa gurguru jetta. Maaliif otoo abbaa manaan kee jiru atama fakkeenyaaf mucaafaa baattaa garaatti faa baattaa araasii faa taataa bakka baay'eedha waan ta'eef kanaan deddeemtee jechuun fagoodha manuurraaf sololtaa jechuun fagoodha. Achiin caafiidha jechuudha. Fagoodha baay'ee naasana deddeebi'uu hin danda'amu bakkas bakka maaliif inni waan jiruuf maal ani hin bitu ani hin ijaaru ani bakka abbaa mana waan ta'eef ati yeroo sana yoo qabate goggogdee waan ta'e jette moo isa sin dabbara hin shakkas maanni haadha manaaf abbaa manaan garaagarummaa jira maa akkas taatee sammuu isaa keessatti yaada waan ta'eef laqaqitti goota argite akkasitti anaan akkanattidha baay'ee hankonis itti maara garuu shamarran baay'een just like this akkuma kanaa godhu waanuma beekamaadha abbaa manaa isaan ergatee qaama isaan ergatee tokko erga ta'anii humaa anuu kan saatii hoo jetteetu nuu kan kooti yoo jettee qorqondaanii koshkosheenii kaleessa dhufte immoo maayinettee itti laqa gootatti kennitaa jechuudha. Booda gaafa guyyaa wayii rakkoon uumamte immoo akkana siin jedhama jechuudha. Akka anaan jedhe ijaaree walitti deemee saa 24 deemee saa 40 saa 50 maan deemne saatichi akkam 50 oliin butattu turte isa deemtu saa 48 maa gabaabsitere silaa maaliif akka daftee fixxutti manicha.
hiiquu didee siquus dideemti. Eessaa siqasira anaafatu wal nyaannaa wal finnaa eessaa siqare ijaarameen ba'uugaa anaafsitu wal nyaata bara. Yoon barbaade nan gurguradha akkasitti keessa boqodhaa maaliin godhadha tamasgan jedhi sana tamasgan jedhi dubartii biyya Arabaa waan fuuteef lafa sitti bittee mana akkati jettu si goote malee itoo ishee as keessaa ta'e immoo hudduugee qullaa si ariitiyyuu turte isheeti qabduyyuu sirkaa qolqoleessite uffatayyuu sirraa baafatteetu si ariiti turte hin beekna bara otoo warra amma asii fuute ta'e maaliif isaa meebii barumsarra turanii maaliidha hafteen qaban hamma milleetaan akka shamarran biyya Arabaa dammaranii kan maranii kaa'anii hin qaban kana waanuma argines waanuma keessa jirus waanuma hojjennedhas. Kanaafiyyuu galateeffadhu hundaa'uun galateeffadhu shamarra biyya Arabaa fuutee akkanatti mana akkati jettu si gochuu umashiitiif jechuudha. Carroomtee taati. Carraa qabdaan malee otoo shamarra biyya Arabaa hin fuune asuma bakka asuma keessaa tokko argattee fuute ta'e manni kiraayii manuma kiraayidha. Maal goota walloltayyuutii isheerraa umas hin argattu hankee yoo ati hin taaneef ta'emmoo isheenuu sirraa guurrattee waan ati qabdu. Televizyinii tokko qabda yoo ta'e furattee deemti. Siree kee furattee deemti. Warra si akkanadha. Warri biyya Arabaa immoo hin kennu. Tidhiisanii faddeemuu hin kennuufi yookaan immoo bakka asuma kan isaaniiyyuu irraa hirmaata. Saxxalaxxeetu abbaateen asuma keessa taa'ee shaayii bunnaa isaa jechaa ba'ee sirraa hirmaata. Anamma kanaaf jira jechuudha. Sanuu hin zarraafa bara. Akkuma seeraa ol ta'e seerumaa ol jechuudha. Anama seera gaafadhee hundumayyuu kanaaf akkas konfiidensiidhaan haasa'a baay'ee seera gaafadheetiin jira. Yeroo ammaa waan hundumtuu seerri isaa baay'ee bareedaadha. Wanti ni gochuu dandeessa dura dhaqxee maani gaafachuu mariisisuu dandeessaa. Nama baay'ee jira waa'ee seeraa kan beeku seera akkamitti akka ta'u kan si gorsu. Akkaataa itti deemtu faana dhaabbatee kan si gorsu baay'ee jira akkaataa toora kan si qabsiisu baay'ee jira waan ta'eef uumaa miidhamuun hin jiru yaa'u hinuma hirmaata sanni amma keessaa maal qabdii anatu ijaaree dadhabee awwaara keessa qorra keessa silaa dhiira ture kan mana iyyuu ijaaru dubartiin immoo suma ijaarteeyyuu irraa hirmaadhu gaati. Atumtu dafqa nama tokko dubartii biyya Arabaa dadhabduu miskiina gadi gugguuftee ol jettee fiddee irraa hirmaadhu. Irrumaa hirmaadhu. Maayyuu miti. Yaa isa qabutu kenna durattus inni qabu hin kenna. Inni hin qabne immoo hin fudhata. Akkatti ilaallaa jechuudha. Na ati jechuun waa akka qabeenyaa yooma hojjettee deeyilii waan ittiin jiraannu yoo ta'e malee anaaf jiraan waan ittiin jiraannu yoo ta'e malee waa lafa bitu waa mana ijaaru duruu hin binnes duruu hin ijaarres. Hojii immoo suma durii hojjetaa jira. Durayyuu hojii ijaarsa konistirakshinii hojjeta durasi ammas hojii ijaarsa konistirakshinii hojjeta. Ijaarsumarra jira jechuudha. Hojii kana hojjeta. Innaa silaa dura ijaaruu qaba dura bituu qaba ture. Yoo dubartiin kee haati manaan kee dhuftee bittee sanuu namaan si qixxeessitee hiriyaa keetiin si qixxeessitee warra mana qabuun si qixxeessitee nama si gootee atillee mana akka jettu si taasistu dubartii akkasii utuu isheen waan barbaadde taateeyyuu bakka jechuun waan isheen si fayyaddetu irra caala. Jaalattus jibbitus waan isheen si miiteerra waan isheen si fayyaddetu caala. Gurra kee qorqoradhu dhaggeeffadhu ishee akka beekaatti haasa'a. Cal jedhee waan hin taane hin haasa'u. Dubbii beekumsaan haasa'u. Hin jedhanii afaanuma bananiif hin haasa'an. Beekumsaan haasa'u. So dubartii akka kana argattee waan kanaan dura isheen keessa dabarte yookaas waan isheen dur balleessite aade yookaas maamitiidhaan bira darbuu qabdu maaliif waan isheen amma na fayyaddetu caalaa ammatti simmiinee ergasitti dhufte simmiinee waan tokko waan si hir'ise tokko hin qabdu si dabalte waanuma kamiinuu si dabalte nama si gootee si jijjiirtee ijoolleellee si hortee abbaa ijoollee si gootee kunoo mana kiraayii keessaallee si baasuuf sababa si baasuuf mana akkati jettee mana karra cufattee galtee banattee baatu kan si goote dubartii akka kanaatti mataa ishee irratti hallaa gattaati. Dubartii akkamiin fuuta laata boriifta
ishee akkamii sii baha ture ishee akkamii immoo argatta silaa isheen kun akkanumatti situ ishee fayyade miti akkanumatti situ ishee dhawaa kenne miti akkanumatti situ ishee gargaare miti erga sitti dabalamteeti ishee si gargaare isheetu si jijjiire ishee akka kana akkoo warqii hidhatteetu kalas dogoggora ishee yeroo durii humaayyuu miti yeroo dhamiira keessa galuu dandeessa aaruullee dandeessa waan barbaadde ta'uullee dandeessa loluu dandeessa garuu miirri sun namarra hin turu yeroo namaa kenna namni taa'etti yaada bulee keetti yaada waan namiite moo waan na fayyaddetu caala jedha namnillee wanta fayyadamurra waan miidhamu tokkotti isatti baay'ata ta'an wanta sana as waggada yookiin ofirraa dhabamsiisa jechuudha wanti ta'e dhufee jireenya isaa irratti waan isa miidhuru waan isa fayyadurra waan isa miidhutu baay'ataa deema yoo ta'e dhabama godha jireenya isaa keessa waanuma ta'e illee nyaata isaa ta'u waanuma uffatumayyuu uffatayyuu komfartii siin kennu taana uffatoonni tokko ofirraa hin gattaaga waan ta'e goota namni illee akkasuma gara qeekee dhufee namni wayii guyyaa namni sun waan si rakkisu waan si miidhu waan bakka waan tokko boqonnaa siin kennu taana nama sanallee hin geggeessita akkas ani garuu erga gaafa dhufee jireenya keetti dabalamee yoon si jijjiire malee yoon nama si godhe malee yoon jireenya irratti gara fuula duraa tarkaanfii tokko fuulduratti adeemsise malee waan si miidhe tokko waanuma tokko waan haasoftu hin qabdu hamma waliin jiraanne keessatti fayyoon akkas na miiteetti jettee fuulaa fuulatti siin gaafadha yuuti si teessise kana nagootetti jettee waan haasoftu tokkollee hin jiru. Garuu ammatti dubbii dur darbe baakii daasa achas dhufedha. Inni kun immoo waan namni taa'ee ka'ee ilaaf ilaameedhaan irra darbudha. Maaliif isa waliin qabnutu caala, isa waliin jiraannutu caala waan ta'eef inni duubaa sun dhufee mo'uullee hin qabu ture. Akka nama beekaa wayitti haasofte. Anyways, ani si ibsuuf yookaas si barsiisellee hin danda'u garuu waan sammuu keessa guute kana haasa'uun qaba jedheen haasa'e. Shamarran biyya Arabaa yeroo baay'ee akkasidha. Jiruun isaanii akka kana. Jireenya isaaniitu walumaa galatti akkas baay'inaan majooritiin isaanii akkasidha. Dhiiraaf itti gadhiisu hin kennuufi, mirga kennuufi, olaantummaa kennuufi, qabeenya isaanii konkolaataa bitanii. Maal booda gaafa wanti ta'e uumame garagalee hin yaadatu inni ishee. Hin zarraaf akkuma nama dhaqee ajjeesee galee hojjetee fidee biyyaa bahee akkuma namaallee waa hojjetee dhufee zarraaf. Silaa zeeroorraa ol isa kaaste. Kantisiisni itti horsitu tokko immoo jechuudha. Kan namnu tolan fudhanne kan isheen nama gootee faana jiraatte. Kan akka jiraa kana jechuudha. Na baay'inaas sorry warri natti gadditan yaa garuu waanuma dhugaa haasa'amu haasa'e hin dhagaa waan ta'eef hin haasa'e sirriitti dhagaa.